Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan waliin geessan har'a oduuwwan yeroo ammaa keessa kanneen biyya keessaa fi alaa irratti xiyyeeffatan isin biraan geenya. Dhimmoota seeraa fi mana murtii keessa jiru, hariiroo mootummaa fi miidiyaa addunyaa irratti uumame, akkasumas sochii waraanaa fi siyaasaa naannoo fi addunyaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an bal'inaan isin hubachiifna. Akkasumas oduuwwan hawaasa keenya keessatti gaddaa fi yaaddoo uuman fi mariilee siyaasaa gara ce'umsaa nagaa fi waliigaltee irratti xiyyeeffatan walitti qabnee isiniif dhiyeessina. Oduuwwan mootummaa, nageenyaa fi dippiloomaasii akkasumas haala addunyaa yeroo ammaa keessatti mul'achaa jiran sirrii fi madaalawaa ta'een isin biraan kan geenyu yoo ta'u nu waliin turaa isiniin jenna. Himataawwan sadii irratti himatame dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti ilaalamaa akka jiru obbo Taayyee Danda'aa dhaddachatti osoo hin dhiyaatin hafuu isaanii abukaatoon isaanii Abarraa Nigus tamsaasa BBC'tti himaniiru. Akka ibsa abukaatichaatti manni murtichaa raagaalee viidiyoo fi sanada abbaan alangaa dhiyeesse irratti himatamaan yaada barreeffamaan akka dhiyeessu beellamaarraaf kennee ture. Haa ta'u malee obbo Taayyeen mana sirreessaa Abbaa Saamu'eel keessatti argaman sababa kaateenaan waliin wal qabatee gara mana murtii akka hin dhiyaanne ibsameera. Bakka bu'aan mana sirreessichaa dhaddachatti dhiyaachuun aangawoonni olaanoon obbo Taayyeen kaateenaan osoo ittiin kaamin mana murtii akka hin geessine jechuun ajaja nuuf kennaniiru jechuun deebii kennuu isaanii abukaatichi ibsaniiru. Abukaatichi dabalataan akka himanitti maamilli isaanii kaateenaan hidhamanii akka dhiyaatan gaafatamanis kana dura ajajni mana murtii kaateenaan malee akka dhiyaatan naaf kennameera, ajajicha nan kabaja jechuun falmii isaanii dhiyeessaniiru. Garuu qaamoleen mana sirreessaa yoo kaateenaan hin hidhamne akka hin dhiyaanne ajaja kennuun isaanii sababa ta'ee dhaddacharraa hafuu isaanii eerameera. Abukaatichi akka yaadachiisanitti bara 2016 himata duraanii yeroo ilaalamaa turetti obbo Taayyeen alargii kaateenaa qabachuu isaanii mirkanaa'ee kaateenaa malee akka dhiyaatan ajajni kennamaa ture. Akkasumas dhaddacha mudde 23 bara 2018 taa'een amalli haaraan nageenyaa wal qabate akka hin mul'anne eeruun gara fuulduraatti kaateenaan hidhamanii akka hin dhiyaanne ajajni kennamee ture jedhu. Ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jechuun hubanneerra kan jedhan obbo Abarraan dhimma kana ilaalchisee iyyannoo dhiyeessuu isaanii ibsaniiru. Iyyannoon isaan aangawoonni olaanoo mana sirreessaa dhaddachatti dhiyaatanii ibsa kennuu qofa osoo hin taane ajaja mana murtii kabajuu dhabuun isaanii seeraan akka ilaalamu gaafachuu akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti manni murtichaa qondaalli mana sirreessaa dhaddachatti dhiyaatanii ajajni maaliif akka hin kabajamne ibsa akka kennan ajaja dabarseera. Akkasumas obbo Taayyeen beellama itti aanu guraandhala 20 bara 2018 kaateenaan osoo hin hidhamin mana murtiitti akka dhiyaatan ajaja kennuu isaanii abukaatichi beeksaniiru. Reuters ibsa baasee mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota Reuters Finfinnee keessatti hojjetan sadiif eeyyama hojii haaromsuu diduu fi yaa'ii Afrikaan Yuuniyeen 39ffaa uwwisa miidiyaa kennuuf eeyyama dhaabbatichaa argate haqamuu isaa beeksiseera. Akka Reuters ibsetti tarkaanfiin kun kan fudhatame erga gabaasni qorannoo isaanii torban darbe maxxanfame booda gabaasichi Itoophiyaa naannoo dhiyaa Beenishaangul Gumuz daangaa Sudaanitti dhiyoo ta'etti akka leenjii garee Rapid Support Force qopheessiteetti jechuun hime. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti haga ammaatti ibsa ifaa hin kennine. Haa ta'u malee dubbii himtuun Reuters ibsa barreeffamaa miidiyaa biyya keessaa Addis Istaandardiif kenniteen eeyyamni hojii gaazexeessitootaa sadii akka hin haaromfamnee fi eeyyamni uwwisa yaa'ii Gamtaa Afrikaas akka hin haqamu mirkaneessiteetti. Reuters ibsa isaatiin murteen kun jiraatus uwwisa isaa karaa walabaa loogii hin qabnee fi amanamummaa qabuun itti fufsiisuuf murannoo akka qabu ibseera. Gabaasni qorannoo isaanii maddoota dippiloomaasii nageenyaa fi mootummaa 15 waliin taasifamee fi xiinxala suuraa saatalaayitii irratti hundaa'e ta'uu eerameera. Dhaabbatichi ammoo eenyummaa namoota dhuunfaa bakka jedhame keessa jiran of danda'ee mirkaneessuu akka hin dandeenye ifatti beeksiseera.
Gabaasichi dabalataan mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet ijaarsa bakka leenjii jedhameef maallaqaa fi deeggarsa loojistikii arjoomuu akka danda'e maddoota wabeeffachuun eereera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Arab Emireet garuu waldhabdee Sudaan keessatti hirmaannaa akka hin qabne jechuun himannaa kana haaluu isaa ni ibsa. Reuters suura saatalaayitii bara darbee irraa eegalee sochii ijaarsa naannoo jedhame keessatti mul'ate agarsiisuun akkasumas guddinni buufata xiyyaaraa Asoosaa hojii diroonii deeggaruu danda'a jechuun yaada xiinxaltootaa dhiyeesseera. Haa ta'u malee kaayyoon sochiilee kunneen of danda'ee mirkanaa'uu akka hin dandeenye ibsameera. Dhimmichi yeroo Itoophiyaan yaa'ii gamtaa Afrikaa keessummeessituu fi waldhabdeen Sudaan naannoo bal'aa keessatti itti fufaa jirutti mudachuun gaaffii bal'aa bilisummaa miidiyaa fi uwwisa dhimma nageenyaa irratti marii haaromsuu danda'a jechuun xiinxaltoonni eeru. Hayyoonni siyaasaa fi qorattoonni dhimma Itoophiyaa irratti hojjetan gartuuleen siyaasaa Oromoo haala yeroo ammaa keessatti caalaa wal hubannoo fi gamtaa isaanii cimsuu akka qaban hubachiisaniiru. Akka ibsa isaanii irratti hundaa'uun jijjiiramoonni siyaasaa biyyattii keessatti mul'atan dantaa uummata Oromoo guutummaatti tiksuu hin dandeenye. Kanaaf mooraan siyaasaa Oromoof of ijaaruu fi of cimsuu irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhu. Hayyoonni kunniin akka jedhanitti mooraan siyaasaa Oromoo yeroo ammaa faca'ee jira. Karaa nagaan qabsaa'uu fi karaa hidhannoon socho'uu gidduutti wal hubannaa ga'aan hin jiru. Akkasumas qaamoleen mootummaa keessa jiranis yaada waliigalaa uumuun irra ture osoo hin taane yeroo tokko tokko dorgommii fi walshakkii keessa akka jiran ibsu. Gama biraatiin tumsi siyaasaa naannolee fi saboota garaagaraa waliin ijaaramuu dantaa waliin irratti hundaa'uu qaba malee haala yeroo qofaan murtaa'uu hin qabu jechuun hayyoonni yaada isaanii ibsaniiru. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti waliigalteen mootummaa fi gareewwan siyaasaa adda addaa gidduutti mallatteeffame fakkeenya jechuun waliigaltee Piriitooriyaa keessatti mallatteeffame kaasuun waliigalteen kamiyyuu humna of danda'ee fi iftoomina irratti hundaa'uu qabaa jedhan. Akkasumas muuxannoon mootummaa duraanii kan akka Dargii irraa barachuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Sirnoonni mootummaa humna waraanaa qofa irratti hundaa'uun osoo bu'uura hawaasaa cimaan hin jirre yeroo dheeraaf itti fufuu akka hin dandeenye seenaa irraa hubachuun ni danda'ama jedhu. Kanaaf furmaanni waaraa jechuun gartuuleen siyaasaa Oromoo mootummaa keessatti qooda qaban akkasumas morkattoonni siyaasaa walitti dhufuun marii bal'aa geggeessuu wal dhaggeeffachuu fi waliigaltee bu'uuraa irratti hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Tumsi akkasii ce'umsa nagaa, tasgabbii fi misooma uummataaf bu'uura cimaa ta'uu danda'a jedhu. Hayyoonni xumura irratti bantiin aangoo mootummaa amma jiruu fi firiin qabsoo dheeraa fi wareegama uummataatiin argame ta'uu yaadachiisuun qaamoleen siyaasaa hundi itti gaafatamummaa isaanii sirnaan baachuun hawaasa gara ce'umsa siyaasaa tasgabbaa'aa fi waliigaltee irratti hundaa'etti geessuu akka qaban dhaamaniiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti bineensi maqaanii fi gosaan isaa haga ammaatti ifatti hin beekamne jiraattota irratti miidhaa geessisaa jiraachuun gabaafameera. Akka Doochee Veelleen gabaasetti bineensi kun gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti mul'achaa jiraachuun hawaasa yaaddoo keessa galcheera. Jiraattonni akka ibsanitti bineensichi daa'imman adamsuu fi miidhaa hamaa geessisuun beekamaa jira jedhaniiru. Namoonni muraasni bineensichaan dhiiga namaa xuuxee reeffa lafatti dhiisee nama deema jechuun himaniiru. Ta'us odeeffannoon kun mootummaa naannoo irraa ifatti hin mirkanoofne. Jiraataa naannichaa obbo Taaddasaa Jootee akka jedhanitti bineensichi bifa qeerransaa fakkaata. Morma namaa qabee ajjeesuu danda'a jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Akkasumas ji'oota darban keessa namoota hedduu irratti miidhaa geessiseera jedhaniiru. Bineensichi gandoota akka Gaattiraa, Nabee, Bishaan Diimaa, Maaruu, Cabootii fi Shoobereetti mul'achuun yaaddoo bal'isaa jedhame. Jiraattonni tokko tokko bineensichi muka irraa namatti utaaluu danda'a jechuun ibsaniiru. Taateewwan kana keessaa tokko irratti dubartiin tokko iyyitee namoonni biraa gargaarsa gochuun balaa jalaa baafamuu isaa dubbataniiru. Bulchiinsi aanaa Adaa Bargaa gama miidiyaa hawaasaatiin hawaasni of eeggannoo akka godhu akeekkachiiseera. Aangawaan waajjira koominikeeshinii Shawaa Lixaa dhimma kana odeessaa akka qaban himanii garuu haga ammaatti tarkaanfiin to'annoo ifatti ibsamee hin jiru jedhameera.
dhaabbanni mootummaa kan bosonaa fi bineensi bosonaa naannoo isaanii to'atus dhimma kana irratti ibsa bal'aa kan hin kennine jechuun gabaasni ni mul'isa. Hawaasni naannichaa qaamolee mootummaa fi ogeeyyiin bineensa bosonaa dhimma kana qorachuun furmaata waaraa akka fidu gaafachaa jiru. Antooniyo Guuterees barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshin dabalatee hooggantoonni Afrikaa hedduun yaa'ii Afrikaa Yuuniyeen 39ffaa irratti hirmaachuuf Finfinnee galaniiru. Finfinnee guraandhala 13 bara 2026 Guuterees guyyaa kaleessaa buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee yeroo ga'an pirezidaantiin Baankii Misoomaa Afrikaa Dr. Chiid Yooldii fi ministeerri karooraa fi misooma Itoophiyaa Fistuu Asaffaa simataniiru. Guuterees sirna baniinsaa walgayii kana irratti haasawaa baniinsaa taasisuuf akka jiran akkasumas hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin marii adda addaa gaggeessuuf karoorfameera. Yaa'ii kana irratti kanneen hirmaachuuf Finfinnee galan keessaa dura ta'an gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Angoolaa Joel Looraapoo, pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omer Guulee, ministeerri dhimma alaa Somaalee Abdulsalaam Abdii Alii ni argamu. Dhufaatii hooggantoota kanaa cinatti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos qondaaltota olaanoo Keeniyaa fi Faransaay waliin marii waloo gaggeessaniiru. Mariin isaanii tumsa biyyoota lamaanii fi kan naannoo cimsuu irratti xiyyeeffatee ta'uu ibsameera. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan dhiyeessii bishaanii amansiisaa fi eegumsa qulqullinaa mirkaneessuudha. Milkaa'ina ajandaa 2063 mata duree jedhuun gaggeeffamee jira. Godina Gujii magaalaa Daawwaa keessatti shamarree maqaan ishee Shaamsiyaa Jamaal Xulaa jedhamtu walitti bu'iinsa hidhattoota gidduutti ka'een rasaasaan rukutamtee lubbuun ishee darbuu odeeffannoon ni mul'isa. Akka ragaan ijaan argitootaa fi jiraattota naannichaatti himamutti yeroo walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota adda bilisummaa Oromoo ABO gidduutti adeemsifamaa turetti Shaamsiyaan nama hojii siyaasaa hin hirmaanne lammii nagayaa hojii dhuunfaatiin jiraattu turte jedhame. Haa ta'u malee eenyutu rasaasa sana dhukaase jechuun hanga ammaatti ifatti hin beekamne. Garuu shakkiin jiraattota irraa argameen dhukaasa garee hidhattoota mootummaa kana kan jedhanis jiru. Gareen mootummaa fi qaamoleen hidhattootaa walitti akeekkachiisaa jiran qaamni itti gaafatamummaa ifatti fudhate hin jiru. Hawaasni naannichaa taatee kana balaa waraanaa keessatti lammii nagayaa irratti raawwatame jechuun gadda guddaa ibsachaa jiru. Akkasumas qaamni dhimmi ilaallatu dhugaa qulqulleeffatee itti gaafatamummaa akka mirkaneessu gaafachaa jira. Shaamsiyaa Jamaal Xulaa nagayaan haa boqottu. Maatii fi firoottan isaa irratti jajjabina hawwinaaf. Gadda guddaadhaan dargaggoo abdii fi abdachiisummaa qabu Teewodiroos Addisuu Moosisaa addunyaa kana irraa boqochuu isaan dhaga'ame. Teewodiroos dhalataa magaalaa Naqamtee yoo ta'u barnoota isaa kutaa gadii mana barnootaa Kaatolikii Kidaanee Miratii Naqamteetti jalqabe. Itti aanuudhaan mana barumsaa qophaa'inaa Naqamteetti barachuun gara sadarkaa olaanaatti ce'e. Booda ammoo barnoota isaa itti fufuun gara yuunivarsiitii Finfinnee seene. Erga barnoota isaa xumuree booda dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti giraawundi tekinishaanii ta'uun waggoota dheeraaf suphaa fi hordoffii nagayaa xiyyaaraa irratti hojii itti gaafatamummaa guddaa qabu hojjechaa ture. Ogummaa fi amanamummaa isaatiin hojii isaa keessatti kabajaa fi jaalala hojii irraa argateera. Waggaa muraasaas ammoo gara biyya Kanaadaa deemuun achittis ogummaa isaa itti fufu. Hawaasa tajaajilaa ture. Garuu otoo umuriin isaa dargaggummaan guutuu hin geenye addunyaa kana irraa du'aan boqote. Reeffi isaa guyyaa irraa gara magaalaa Naqamtee waan dhufaa jiruuf maatii, firoonnii fi hiriyoonnii fi hawaasni bal'aan kabajaan simatanii akka isa gaggeessan waamicha taasifameera. Waaqayyo lubbuu isaa haa araaramu, iddoo boqonnaa isaaf haa qopheessu. Maatii fi firoottan isaa hundaaf jajjabinaa fi obsaa hawwina. Teediin boqonnaa bara baraa siif haa ta'uu jenna. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Yuunaayitid Isteetsi dooniiwwan xiyyaaraa waraanaa gurguddaa keessaa isa jabaa ta'e USS Gaard Arford gara baha giddu galeessaatti akka socho'u ajajuu isaa gabaasni ni mul'isa. Akka Associated Press gabaasetti ibsi dooniiwwan waraanaa kun haala walitti dhufeenyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan gidduutti mul'achaa jiru keessatti ajaja mootummaa irraa gara naannichaatti socho'eera.
Gabaansi kun pireezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu danda'a jechuun dubbataan hordofee dhufee jedhameera. Miidiyaan Ameerikaa CBS News aangawoota mootummaa sadii wabeeffachuun doonii USS Gardaard fi dooniiwwan deeggartoota isaa gara baha giddu galeessaatti bobba'uuf qophaa'aa jiraachuu isaanii mirkaneesseera. Dooniin kun doonii waraanaa walfakkaataa USS Abrahaam Lincoln torban darbe gara naannichaatti ergamte waliin makamuun ajaja mootummaa eeguu akka danda'u ibsameera. Akka Ejaans Pirees gabaasetti USS Gardaard onkololeessa darbe galaana Meeditiraaniyaanii irraa ka'uun naannoo Veenzuwaalaa fi Kaaribiyaaniitti bobba'ee ture. Amma garuu gara baha giddu galeessaatti akka socho'u ajajameera. Barruun The Wall Street Journal akka gabaasetti sochiin kun marii Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa jiru bu'aa dhabuu danda'a jedhameetu eegama. Dhiibbaa siyaasaa fi waraanaa uumuuf akka ta'e ibsameera. Haalli kun nageenya baha giddu galeessaa irratti maal akka fidu hordofuun ni barbaachisa. Kanaaf gabaasa keenya har'aa kana haga ammaa ture. Nu waliin waan turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.